was. Okay. Maryamaan waaqa deessee jechuudha gaa. Dhibbaa dhibbatti gadameessa ishee keessa dhufee fooniin tuwwifamee dhufee dhalatee jechuudhaan. Eeyyeno. Okay. Duba waaqayyo macaafni waaqayyoon mana ijaaramaa nama harka namaatiin tolfame keessa hin jiraatu, ija namaatitti mul'atu, namni tokko ijaan arguu isa hin danda'u. Macaafni akkana jaa inni gadaameessa dhala gadaameessa keessa dhufee waaqayyo kanaatu gadaameessa Maryamaa keessa taa'ee baatii 9 eega dhalatee booda guyyaa 8 taa'ee qola muratee inni saalli isaa kun dhiiratee meeshaa akka keenyaa kana qabaatee waaqayyo kanaatu nyaachaa turee karaarra deemaa dadhabaa oolee isumaatu itti tufamee fannifamaa turee naan jee gaafuma lafarra jiru kanaa waaquma naan jee egaa. Best question. Yes. Kanuma jechaa irraa ammas waaqa sanatu amma fakkeenyaaf na arguu hin dandeessan ija fooniin na arguu hin dandeessan gaafa jedhu kanaatiif isa arguun illee ulfaataa waan ta'eef qaama foonii sanaa uffatee dhufe waaqa sanatu jechaa jirra ammas keessa dhokotee dhufe. Exactly. Uffatee dhufe. Okay. Duba waaqayyo Maryama duba waaqayyoon hin dhalatanaan jedhigaa. Gabaabsi maaliif na dheereessita? Waaqayyoon ni dhalataa naan jedhigaa. Waaqayyoon dhalatee utuu hin taane foon sanatu dhalate bakka waaqayyo achi keessa jira jechuu barbaade jedha yaa. Duba amma waaqayyoon dhalachuus wanti isa daangessu hin jiru because waaqayyo waan hundumaa akka danda'u amanna waan ta'eef sagalee waaqayyoos akka waan hundumaa ta'us waan hundumaa gochuus akka barbaades ta'uu hin danda'a waaqayyo kana beekuu qabda tokkoffaa irratti. So waaqayyoon nuyi daangessuu hin dandeenyu. Ay waaqayyo nama ta'uu hin danda'a, waaqayyo bineensa ta'uu hin danda'a, waaqayyo muka ta'uu hin danda'a. Okay, Maryamaan okay, meeqoo waan kana naa jime. Okay, Maryamaan waaqayyo deesse. Maryamaan haadha waaqayyooti jedhime. Haadha gooftaa Yesuus namummaa fooniidhaan haadha. No akkasii miti. Mee Maryamaan haadha waaqayyooti jedhi gammachuu kiyya saahiba kiyya long time naaf yeroo yeroo ol beenalleedha. Mee Maryamaan haadha waaqayyooti jedhime. Khalifa ko maal isin jedhe beektaati? I think baay'ee gaarii jirta. Was amazing. Baay'ee si wajjiniin peacefulidha. Ammas kanan jedhe Yesuus Kiristoos qaama foonii uffatee waaqayyoo qaama foonii sana uffatee Maariyaam keessaan dhalatee sin jedhe tokko. Bakka kanatti namummaa Yesuus sanaafi haadha isaati. Waaqummaa isaatiif immoo haadha ta'uu hin dandeessu isheen. Walla amma akka ajaa'ibaatitti si understand si godhe bakka kana naa hubadhu gaa. Eega Maryamaan eega waaqayyoo deesse mee Maryamaan haadha waaqayyooti jedhime afaan guuttadhu Maryamaan haadha waaqayyooti jedhime. Qajeelchitee hubatta yoo ta'e qajeelchaan si deebise Khalifa. Qajeelchaan si mee Maryamaan okay. Mee bakkuma takkitti kana laa jee. Eenyummaa isaatiin waaqayyoon ta'uu hin dandeessu. Eenyummaa waaqayyootiin eenyummaa foonii san uffatee dhufe sanaan garuu abbaa lafarraa tokko malee da'uu dandeesseetti isheenii sin jedhee si deebise. Mee Maryamaan haadha waaqayyooti naa jedhe Maryamaan haadha waaqayyooti naa jedhe yeroo takka. Khalifa ko waan afaan koo keessa keessuminiin dhugaan beeku dhugaa macaan jedhu sitti mamate ta'e waan afaan keessa. Okay, kanaaf waaqayyoon saalaa ni qabaa gammee? Waaqayyoon saalaa ni qabaa? Waaqayyoon saalaa ni qabaa kan jettu anammas waan sin jedha waaqayyo waan hundumaa ta'uu danda'a dhensi deebisa. Waan hundumaas gochuu danda'a waan hundumaas ta'uu danda'a dhensi deebisa. Okay, macaafatti adeeminu amma haasofne miti loojikii keenya haasofne macaafatti deebina qoy loojikii keenya haasofne. Loojikii miti Khalifa ko la dhageeffadhu waan sin jedha beektaa? Amma fakkeenyaaf waaqayyo gaafa jennu waaqayyo akkas ta'e malee waaqayyo akkas taate hin jennu. Bifa dubartii. Fakkeenyaaf allaatti gaafa amantu allaa bifa dubartiidhaan waamtee beektaa? Qoy akkas yoo taane amma macaafatti deebina qoy ragaa qabatamatti deebina gammee kiyya ragaa qabatamaa bira deebina amma. Okay. Mee macaafa keessa Maryamaan waaqayyoon deesse kaja'u naa kan. Ani jenne makko ana akkas jenne macaafni sin jenne waaqayyoon deesse kan anis siif hin deemne waaqayyuma dhalatinaa gammachuu keenya bibi waaqayyo jenne macaafni sin jedhe barekko waaqayyoon hin dhalanne jedhe gaatu akkas taanaan waaqayyoon dhalanne mikko si deebise sila maalan jedhe beektaati waaqayyoon dhalanne garuu bifa namummaa isaa safoonii isa waaqayyo itti uwwise sana abbaa lafarraa tokko malee akka uffannaatti gadameessa Maariyaam fayyadamee keessatti bifa namaadhaan itti uwwise sana deesseetti bifa namummaa isaa deesse malee waaqayyoon da'uu hin dandeessu si jedhee si deebise.
Gaarii jirran baay'ee gaarii Okay. jirta. I'm so Okay. Amma nagee conversation bareedaadha jira. Baay'ee. Conversation bareedaadha jira. Koi amma fakkeenyaaf Waaqni Abbaanii, Waaqni Waaqayyoonii fi Hafuurri Qulqulluunii fi Yesuus Kiristoosis bakkuma takkatti Maryamaa seenanii Maryamaa keessaa dhalatanii lafarra deddeemaa turan. Akkasimi? Qoiga. Ilaa kana akkamittan sii deebisa macaafa qulqulluu biraan sii deebisa. Okay? Ayyee. Seeruma boqonnaa tokko yoo dubbiftee boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaaftee yoo dubbiftee maal Niin dubbisa afaanirra qabasan sammuu keessaa qaba waa hunda Okay. sagalichi waaqu hunda ture. inni isa hin jedhu akkas inni Yohaannis boqonnaa tokkodha. Ani seeruma boqonnaa tokko kaaftee yoo dubbiftee waa'ee eenyummaa hafuura qulqulluuf eenyummaa sagalee waaqayyoof eenyummaa waaqayyoo argita iddoo sanatti. Maal jedhaa? Taseera umarii metan ma Yohaannis tanarra keessaa haasofna. Isuman sii deemsa. Taseera umaa suuta deema. Baay'ee lalqa baay'ee takkuma takkaan deema. Waa'ee hafuura qulqulluuf waa'ee waaqayyoof waa'ee Animmoo kan Gabreeliin Maryamaadha dhufee indeessa mucaa gurbaa deessa mucaa sanis Yesuus jettee moggaafta ka jedhe macaafarraa si kanuu hin dandeenya. Tokko gurbaan jedhu gurbaa kan jedhu hin jiru. Mucaa ja. Ilma ja. Ilman deessaadha. Ilma jechuun maal jechuu gammee kiyya? Ilma jechuudha ka afaan maaliitiin barbaadde san mul'ifan. Intalaaf fakkeenyaaf amma ilmaa sii dhalate moo intalaa sii dhalate waliin jennaa minaafeti gaafa gurbaa. Eeyyee akkas jedhe malee. Okay rabbi siif haa kennu. Gurbaa sii dhalate moo intalaa sii dhalate jennaa miti? No gurbaan jennu ni ilma nama macaafa qulqulluu ilma dha jechoonni kun jechoota kabajaa dhabuu qabe ta'e woordan fayyadamtu. Okay ilma jennamee fakkeenyaaf ilma haa jennu akka macaafaatti. Ilmaa sii dhalate moo intalaa sii dhalate jennaa miti? Akkasuma dhama yaa. Okay ilma jechuun maal ibsiti? Dhiira ibsa. Eh? Dhiira ibsa. Dhiira ta'uu yookaan qaamni saala mucaa. Ati bar dhugaa hin tabar tanaaf naaf saayiba yeroo dheeraa waliin taa'ee ture. Ani baay'een gammada bar. Kanaaf dhugaa hin tabar tanaaf ati masala nama kiristaana biraa gaafa gaafattu gaafa kiristaana biraa gaafa gaafattu waan biraa siin jan ilma jechuun maal yoo siin jan waan biraa siin jan ilma jechuu dhiira jette akkasi tanaaf saayibumti nama dhugaa himu waliin turtii jechuudha. Okay. Jedhati rakkoon qabu. Ilma deessa guggise jehuuni Yesuus Kiristoos kun dhiira moo dubartii ta'uu ibsa. Of course dhiira. Of course ilma dhiiraati. Okay galatoom. Okay waaqayyoon saaraan qabu hin jenne reefu. Ana maalis waaqayyoo amma waan ati deemaa jirtu dhaggeeffadhu. Waaqayyoo saala waaqayyoo namni argin jiru. Namni arguus hin danda'u. Eenyummaa isaa safooniidhaan na gaafatte yoo ta'e of course saala qabaan sin jedhama. Eenyummaan isaa foonii saala qaba. Saala Yesuus Kiristoos namni arge moo nagarre? Saala Yesuus Kiristoos namni qabee irraa mure san saala isaa arge moo nagarre? Exactly. Of course argeera malee. Okay inni namaa jechuudha gaa. Inni nama jechuudha. Of course namni si morma jira kana. Namni si morma jira? Nama guutuu waaqa guutuu sin jedhee kosii deebisi naam kan. Fact. Okay. Namni si morma jira? Waliigalle gammee kiyya galatoon. Nama waliigalle naafeti bakka kanatti. Waaqa guutuu deebina amma waaqa guutuu deebina. Akkamii? Go ahead. Okay nama guutuu Yesuus Kiristoos nama jennee biroo kun nama. Waaqa guutuu deebina. Okay Yesuus Kiristoos bakka waaqa guutuu jettu kitaaba macaafa irraa barbaannu waaqa guutuu bakka jettu naa kan. Okay. Macaafa iddoo kamiin woon si kanneen fudhatta? Tokko faarratti. Yesuus Kiristoos waaqa bakka jettu naa kanninaan of course 100% I will take it. Macaafa iddoo kamiin ergaa keessa ta'u Phaawulosis ergamootaas maal keessa hin fudhatamu? Ergaa biraa odoo gooftaa maal odoo hin taane Yesuus Kiristoos akkumatti waaqa guutuudha jetteen sanitti Yesuus Kiristoos waaqa. Ana waaqa bakka jiru qalba qabu. Kan ofii isaatii inni jedhee barbaadda? Of course. Baay'ee gaarii. Tokkoffaa irratti deebisii kennuudhaan dura yookaan macaafa gaasii dubbisitiin dura ani waaqa jedhee kan dhufu addunyaa kana keessa lakkoofsa hin qabu. Yesuus Kiristoos gaafa dhufe eenyummaa isaa ibsachuu dhufe miti. Waa'ee ofii isaatii leellisuu dhufe miti. Eenyummaa waaqayyoo immoo hojii isaatu Yesuus Kiristoos hojii isaaf amala isaa qulqullummaa dhiifama cubbuu inni godhatu waaqa isa taasisa. Garuu ofii isaatii akka waaqa ta'ee iddoo garagaraatti bifa garagaraaf maqaa garagaraaf fayyadamee dubbateera. Tokkoffaa irratti Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 28 kaastee yoo dubbiftee ani buddeen isa waaqarraa dhufeeti jedhee ani waaqarraan dhufedhee ofii isaatii haaseera.
Yesuus Kiristoos waaqarraa akka ergamee dhufe namantaa? Mee gammachuu. Yesuus Kiristoos waaqarraa akka ergamee dhufe namantaa? Gammachuu odochi waliin hin deemne laala maal seete nama lafa wal ta'eetu moo Yesuus Kiristoos waaqarraa akka ergame Koi meeqa walii galla rakkoon qabu mee koi gammachuu nama lafa wal ta'eetu moo waliin koraa jetti Oromoon akkasii miti nama lafa wal ta'eetu karaa waliin deema akkasii miti naafi ati waa'ee Yesuus Kiristoos namummaa isaa finnee biraa dhufne Yesuus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu waliin jenne amma asitti gaa nama guutuu akka ta'e qola murachuusaa nyaatee dhuguusaa namarraa dhalachuusaa ragaa hunda lafa keenya biraa dhufne nama ta'uusaa waa'ee waaqaatti deebinaa jennee dhufne amma fakkeenyaaf ati waan gammachuun mataa kee caalaa an kaleefsi beekuun hin danda'a waa'ee kee makiinaa akka ooftu eessa akka jiraattu jaartiin ta'e eenyu akka taate ilmoon kee eenyu akka taate eessatti akka dhalte kutaa Oromiyaa eessatti akka dhalte waa'ee kee si caalaa histirii ta'e si caalaa ani beekuun hin danda'a. Akkasii miti? Hin dandeessu naan jedhi gaa please. Okay, waa'ee gammachuu maaliif gammachuu caalaa beekuu hin danda'u? Waa'ee Yesuus Kiristoos caalaa namni beekuu danda'u hin jiru. Mee dhugumaayyuu Yesuus Kiristoos waaqa guutuu ta'e ana waaqessaa bakka jee macaafa keessaa naa kanni anillee si waliin waaqessaa. Min chigiraalle. Amma gaa qo'e gaa. Amma loojikii mataa keenyaa fayyadamnee Yesuus Kiristoos nama inni macaafa loojikii dhiisi. Shigaa siin deebisa gaa Khalifa. Hayyee. Okay. Gaaffiin si gaafadhan asuma irraa jechuudha isuma waa'ee Yesuus irratti. Gaaffii deebisee gaagamne maal taate? Yesuus Kiristoos Yesuus Kiristoos ani buddeen jireenyaa waaqarraan ergamee gaafa jedhu maal jechuusaati? Ergame jechuu tana wayna kaaddaa? In ergame kan jedhu namantaa? Ergamuu isaa namantaa waaqarraa? Ani bar Yesuus Kiristoos ergamaadha jee amanaa barbaadu Islaamaa. No, waa ergamaa sin hin jenne ergamee waaqarraa dhufuu isaa namantaa hin jenne ergamee waaqarraa dhufuu isaa. Rabbiitu ergate ergamaa rabbii. Eessa ture duraan? Inni moo? Eessatti ergame? Inni erga dhalatee guddatee lafarra jiraateeti akkasitti uummata banii Israa'eliif ergame. Eessatti ergame? Yoo Israa'eluma keessa dhalateeti jetta ta'e Israa'eluma keessa jiraati ergamuu maal barbaachisa ree? Lakke obboleessoo. Okay. Maaliif isa ergamee dhufee seemantamini? Eessatti ergame? Ergamoonni san duraatis bifuma saasaniin ergamanii akkaataatti ergaman fakkeenyaaf. Eenyufa? Baabura ati bakkaan si gaafatan irraa maana meleessite gammachuu. Eenyufan amma Yesuus ergamee dhufuu isaa nama naa Yesuus Kiristoos ofii isaati an abbaa biraan dhufee dubbata. Tasanii ni deebiin. Ani waaqarraan dhufee dubbata. Waa'ee waaqummaa isaa osoo hin dhiisi waa'ee amma laal gammachuu wayii gammachuu. Haimee dubbadhu tarra akkasii dhaggeeffadha dubbadhu mee ani illee dhaggeeffadha illee dubbadhu. Kalee Yesuus Kiristoos ofii isaati ani ergameen dhufe abbaa biraa ani waaqarraan ergamee dhufe. An Abiraam duran ture, an uumama hundumaa duran ture gaafa dubbatu maal haasa'aa jiranni kana ibsime. Obboleessoo. Iddoo isaan si dubbisaati. No. Dubbattee miti carraanaa kan nigaa carraanaa kan. Okay. Carraanaa kan atilleen dubbatte carraanaa kan nigaa. Okay. Amma waa'ee ergamummaa Yesuus Kiristoos booda itti deebina. Amma waa'ee waaqummaa guutuurraa haasoin. Waaqa guutuu laal waan takka yoo hin jiru ta'e. Ofiif hin jenne jedhi bira naaquti. Waaqayyo ani waaqessaa hin jenne jedhi. Akkanumatti mallattoolee adda addaa tan inni gochaa ture tan inni jaamaa fayyisee tan inni akkana ta'e tan argeetiin waaqa jedheen jettee yoo naa kannite deebisaa guutuu naaf taati waaqa ofiin hin jenne jedhi naa bira kuti. Waaqa ofiin jedhi hin jenne miti. Okay. Khalifa. Yaa gammachuu kiyya qaalba qaalii ana waaqa bakka jiru naa kan yookaan hin jiru naan jehi. Ani waaqa chunnum inni maqaa isaa ofiisaa isaa chunnum neensi jedhame garuu inni waaqa ofiin hin jenne gabaabsi. Qoy Khalifa qoy nariifatinni malee dhaggeeffadhu ka. Dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos qoy siin dubbisu addoo sana. Si jalaabetti. No qoy si dubbisu beedheeti. No bakkuma waaqummaa Yesuus Kiristoos ibsitu naa kan tabeera. Qoy siin dubbisa.
Okay, see Matthias. Matthias kudha ja'a. Matthias kudha ja'a. Mee kana dubbistaa? Matthias kudha ja'a dubbismee yoo qabaatte. Maal jette? Matthias kudha ja'a. Si dubbisaa iddoo sana. Bakka naa dubbisuu deemtu beekee jira. Atilleen gaafa san dubbiste booda wangeela Yohaanis 4:28 naa dubbiste achi booda. Maal jedha iddoon sun? 16 jetteemi? Yaa. Maal jette? Wangeela maal jette? Naa dubbise irra deebi. Fakkeenyaa fi lakkoofsa 16 irratti Wangeela kam? Maatiyos 16 jette? Hayyee. Ati masiicha ilma Waaqayyoo isa jiraataati jedhe Yesuus. Kanarratti Yesuusii deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kan ayyaanomteedha kan abbaa koo isa waaqarraa jirutu sitti mul'ise malee yaanni nama foonii sitti mul'ifneedha. Amma iddoo kanatti maal jechaa jira? Maal Waan jechaa jiru si dubbistee miti carraanaa kan dhigaa please. Go ahead please. Okay, thank you so much. Yoonani. Maatiyos 16 akkas hin jiru silaa akkuma inni jechan hin jedhu. Simoon Petros deebisee ati masiicha ilma Waaqayyoo. Petros deebisee ati. Waan namni jeen haasa'u jira. Qoy naani samidette. Naani maal jedha? An banadhee jira already. Angaayis banadhee jira already laal. Sirreessi dubbisina. Laali. Amma qoy gaa dhaggeeffadhu. Ani banadhee jira already qophaa'ee taa'u jira. Dhaggeeffadhu amma gaa qoy gaa. Ati banattee taluun baay'ee gaarii. Dhaggeeffadhu gaa Khalifa. Yesuus Kiristoos tokko ofiisaa waaqummaa isaa. Carraan kiyya na fakkaate. Go ahead. Ase muutiin godha. Galatoom. Amma as keessa. Khalifa moo'itarra jirta. As keessatti sorry. Waan waaqummaa Yesuus Kiristoos ibsu waan naa kannitu fakkeenyaaf illee waan naa kannitu hin dhabde. Amma fakkeenyaaf asitti illee ilma Waaqayyoo akka ta'e namni biraa namni Simoon jedhamu Petros deebisee ati ilma masiichaa ilma Waaqayyoo jiraataati jedheen. Namaatu isaan jechaa jira. Kanaa miti obboleessa. Eenyu Petros beektaa? No, tana dhiisi tan boodatti deebina tana dhiisi. Petros eenyudha? Mee wangeela Yohaanis 4:28 naa dubbisi gammachuu. Okay. Jalqaba kaarratti olii gala. Petros bartuu amma kan xumurra. Bartuu Yesuus keessaa isa tokkoffaa ture. Warra Yesuus wajjin deemaa turan. Waaqummaa Kiristoos gaafa inni mirkaneessu maal jedhenni? Kan abbaa koo isa waaqarraa sitti himee dubbiin kee dhugaadhaa jedhee approved godhe. Mee wangeela Yohaanis 4:28 naa dubbisi bareedaa keenya. Meeqatti? Wangeela Maatiyos 4:28 Yohaanis 4:28. Yohaanis 4. Garee shaadaa kana galchi naani garee shaadaa galchaa jechaa jiran. 4:28. Yohaanis 4. Ergaduu ishii ilaalaan jira barsi barbaadaa jira ergaduu ishii hin erganne bar. Sadde maal jedhanii gara argatteetta dubbisi. Yohaanis 4:28 hin arganne? Yaa argadheedhaan dubbisi. Okay, amma naan adeema. Deebi'ees isin bira naan dhufa. Akkaan isin hin jedhe dhageessanittu utuu na jaalattu taatanii waanan gara abbaa dhaquuf hin gammaddu turtan. Abbaan na caala hooja. Ishi maa inni ree? Okay, Yesuus Kiristoos inni nu ragaa beetii fi abbaan na caala hoo jeeni Yesuus Kiristoos amma abbaa isa waaqa isa Yesuus Kiristoos uume isa erge san dhiistanii wantummaa waaqa Yesuus Kiristoos waaqa isin jechisiise maal inni nu fakkeenyaaf akkana ragaa ba oy ammas obsi kabiraasii dabala akkasuma naa obsi dhaggeeffadhu carraan kan hin dhumne amma fakkeenyaaf bakka kanatti ammas akkana jaa Yesuus Kiristoos dabalee
ani humaa gochuu hin danda'u jaa humna xiyyaan. Humaa takka gochuu hin danda'u jaa. Yesuus Kiristoos humaa gochuu hin danda'u jedhu gamoo soba. Dhugaadha. Humaa gochuu hin danda'u miti. Yesuus Kiristoos kophaa isaa utuu hin taane hafuura qulqulluuf abbaa wajjin walii galuun hojii hojjeta malee yaadatootee. Mee Yesuus Kiristoos ati macaafa kanan guutuu ni fudhataa miti. Qoy dhaggeeffadhu kaa dhaggeeffadhu sababiin akka jedhaman si ibsa. Hayyee. Uumaa boqonnaa tokko boqonnaa lama lakkoofsa 86 irratti kottaa akka fakkeenyaaf fakkeenya gaatti nama humna gaafa kanumarraa laal uumama maaliif hojjechuu dadhabee kanumarraa waliin isaa deebisa baasee wayi macaafni qulqulluu waliin isaa deebisa baasee wayi kophaa isaa deemee macaafa qulqulluun gaafa akkas jedhu gammachuu qoy mee ati macaafa qulqulluun ni amantaa miti ni fudhattaa guutummaa isaa maaliif jedhe beektaa kaliifa aniif abbaan tokko sheedu keessaa kutuu hin dandeessu baasee wayi. Mee waan isin jedhu wal caalmaa agarsiisa iddoo sanatti aniif abbaan tokko gaafa jedhu wal eenyutu caala achi keessatti. Mee san dhiisi mee an 5:30 irraa hin jiraati bakka biraan ittiin fidini. 5:30 irraa hin jira. Macaafni koo walii isaa deebisaa bare baasee wayi. Mee 5:30 irraa hin jira 5:30 irraa hin jira bakka biraa booda dheenaan adiisa. Yesuus Kiristoos ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u miti mee Yesuus Kiristoos yoo dhugumaan macaafa fudhattu ta'e Yesuus Kiristoos humaa gochuu hin danda'u jeemee. You wish it. Mee Yesuus Kiristoos humaa gochuu hin danda'u jedhime. Deebii koon barbaadu deebiin dhaggeeffattu beektaa maaliif si jedheeni iddoon ni jechaa jiru kana deebii ubsaa kan laatu aniif abbaan tokko dhee afaan isaatiin dubbateera siin jedheeni. Iddoo kanatti immoo kan inni haasa'aa jiru. Gammachuu gammee. Yesuus Kiristoos humna kiyyaan humaa gochuu hin danda'u jedhee miti. Qoy. Iddoo matamatti kanatti kiyyoo si qabsiisa lakkoofsa tokko yookaan lama gad deebite. Rakkoon qabu mee kiyyoos ni dhaqaa ganaa 24 irraan seedaa qabu numaatu yoo barbaadde. Ganaa mee qoy Yesuus Kiristoos humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhee miti. Qoy. Please jedhi diis haa gammachuun bakka biraan hin geessini. Qoy. Lakkoofsa 37 dubbisi. Deebisuma kana argachuudhaaf. 30 dubbite mini? Mee qoy ni dhaqa ni injaani si. Waliisa maaliif akka inni jedhe achi argataa sin jedheen. Maaliif akka inni jedhe dhaggeeffadhu. Inni achi deebi'u kaa. Macaafni argatti hin gatiin kaa macaafni kun keetii. Macaafni qulqulluun kaliif. Waliisaa deebisaan si deebisa. Keetumaa mi? Si deebisaan jira dhaggeeffanneeti. Okay ni dhaqa si dhaqa. Waan kana waadina seen Yesuus Kiristoos itti dabalee an humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhee Yesuus Kiristoos humaa gochuu hin danda'u jedhee afaan keetiin. 38:27 irra jira deebiin isaa siin jedheen. Si deebisuu humaa gochuu hin danda'u jedhee achis ni dubbisna humaa gochuu hin danda'u jedhee. Si dubbisi deebisaa achirraa argatta siin dubbisa. Mee numaa dubbisme 30 kana dubbisme. Isa dubbifteetta waan ta'eef 37 deebiin isaa si jira siin kennaan siin jedha dhaggeeffadhu. Mee Yesuus Kiristoos waan Yesuus Kiristoos jedhana dubbisi macaafni kun macaafa qulqulluu sagalee waaqayyooti dubbisme. Elaa dhaga'i siin dubbisaa yoo dhuguman dhaggeeffatta ta'e kaliifaa ko. 37 irra jira deebiin isaa siin jedheen. Deebisaa barbaadde mini maaf jedheette mini ishi siin deebisaa yeroo naa kennu. Lakkii akkasi waan jeef hin jenne maaliif akkas jenne. Akkana inni jee kana jedhi siin jedhe. Yeroo naa kenni siin dubbisaa ammoo beekaa tokko naa kenna. Haya 30 kana qofa naa dubbisi gaafa biraan dubbisini. Ay bakka darbe humaarran turta waan ta'eef deebii barbaadan jirtu waan ta'eef darbe. Gaafii biraan qabdi yoo ta'e gaafii. Ati waan Yesuus Kiristoos jedhame hin fudhattu gammachuu. Ilaa waan deebii isaa achuma keessaa argatta iddoo biraan namnuun lakkoofsuma isa gajjallaa jiru. Ta deebii isaa isaanii dhahina rakkoon qabu. Mee Yesuus Kiristoos waan Yesuus Kiristoos jedhana dubbisimee afaan keetiin dura. Dubbisi kunoon harka jira waan ta'eef qoosii. Haya dubbisime sagalee ol kaasi dubbisi. Ati itti fufi dubbisi achuma gad dubbisi lakkoofsa 30 kaasiitti itti fufi dubbisi bakkaatuma amma 38 dubbisi. Amma 40 dubbisi. Jammu naani salaatiin dhufa mana eegisiin jette. Okay. Kalifa. Mee gammachuu gammee. 32 33 4 5 6 7 itti fufi dubbisiin jedhe. Maaliif ishee duwwaa kootii godhate? Ati 30 takkarraa kaase 32 irraa kaasee naa dubbisaa 30 takkaa fi 30 dubbisi. Yoo dubbisnaan jette hanga 38 tan dubbisaa ta'e dhaggeeffadhu 30 kaasee. Kaasi dubbisi. Baay'ee gaarii. Gidduutti immoo nan qabin ishee.
bakka gaafa soddom fitte gaa yaadarra kannachuun keenya nafu gaa anaaf illeen. Dhaggeeffadhaa. Soddomaa kaasee dubbisa. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa kan dhaga'etu dhaga'et kana akkaan dhageetti nan faradaa please abbaa koo irraa akkan dhaga'et nan faradaa firdiin ani faradus qajeelaadha firdi ani faradus qajeelaadha anoo yaada koo duukaa hin bu'uun hin barbaadu yaada isa ana ergee duukaan bu'a malee full stop soddomii tokko no sitti mee nan dhaabachiisin jedhera nan dhaabachiisin jedhera tokko ni nagaa tokko nan dhaabachiis tokko tokkoon inna tokko ni qaadeem nagaa itti tokko ni bakka maal jedha Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u dhibbatti abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada firdiin ani faradus qajeelaadha ani yaada koo duukaa hin bu'u hin barbaadu yaada isa ana ergee dhaggeeffadhu yaada isa na argee dhaggeeffadhu yaada isa ana ergee jedha eessaa akka inni ergame immoo sinnaa deebisa booda. Rakkoon qabu sii deebisa. Yesuus Kiristoos dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhu gamoo soba. Itti fufeen dubbisaatii na dhaggeeffadhu gaa. Kana jalaa finnaa amma rakkoo qaba. Yesuus Kiristoos dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhu gamoo soba. Kaliif itti fufeen amma 40 dubbisannee tolennee walii gallee kaane. Ayyee. Okay. Kanaaf nan dhaabachiisin. 31 irra jira amma. Kana keessaa waan dhaggeeffame sin gaafadhu 30 keessaa waan dhaggeeffame sin gaafadhu kanuma bira dabarra. Dhaggeeffadhu dura xumurreeti hanga fuulistootii anuusi dubbisa rakkoon qabu dubbisa anuusi dubbisa rakkoon qabu. Dubbisa anuusi dubbisa. Hanga 40 Yesuus Kiristoos dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa akkaan dhageetti naan farada firdii ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu yaada isa na ergee duukaan bu'a malee. Ofii kootiif dhugaa nan ba'a yoon ta'e dhugaan ba'uu koo hin fayyadu garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira dhugaan inni anaaf ba'us amanamaa akka ta'e hin beeka. 33 isin Yohaannis cuuphaatti namoota ergitan inni dubbii amanamaa sanaaf dhugaa ba'eera. 34 isin akka fayyitaniif isin akka fayyitaniifan kana jedha malee anoo dhugaa ba'uu nama hin fudhadhu. 35 Yohaannis akka ibsa boba'eetti kan ibsu ture isin garuu hamma yerootti ifa isatti gammaduu barbaaddan. 36 isa Yohaannis cuuphaa keessaa ba'e irra caalaa kan dhugaa anaaf ba'u qaba. Hojiin abbaa koo akkaan raawwadhuuf dabarsee anatti kenne baay'eedha. Hojii ani hojjedhu kunis abbaa akkana ergee dhugaa anaaf hin ba'a. 37 inni ani erge suuta ni dubbisi ka 37 38 dubbisuutani. 37 osayye suutaan dubbisa akkuma si barbaachisetti. Inni ana erge abbaanis immoo ofii isaatiif ana dhugaa ba'eera isin utuu hin dubbattu sagalee isaa takka hin dhageenye bifa isaas argitanii hin beektan. 38 isin isa abbaa ergeetti hin amantan kanaaf dubbii isaa garaa keessan keessa hin turu. Akkasitti dubbisee amma? Dubbisi. Yaa. 38 fixee bara. 38 dubbisee bara. 40 munaan keetu kun. Dubbisa amma. 40 Yaa, keetu kun. 39 caafata qullaa'oo keessaa jireenya bara baraa qabna jettanii waan yaaddaniif caafattoota hin qortu. Caafattoonni sunis immoo anaaf dhugaa hin ba'u. 40 haa ta'u iyyuu malee jireenya isa qabattaniif gara koo dhufuu hin barbaaddan. Haa ta'u iyyuu malee jireenya akka qabaataniif gara koo dhufuu hin barbaaddan. Sidaa? Okay, ani nama biraa ulfina hin fudhadhu. Exactly. Dhaggeeffadhu yaa. 42 akka isin Waaqayyoo hin jaalanne anoo hubadheera. Ittiin fufa? Maaliin beeku akka isaan Waaqayyoon hin jaallanne? Neko inni 30 irraa eegalla. Ati waan ati jette hunda sii godhe obsigaa. Waan ati jette hunda sii godhe obsigaa. Dubbisi yaa. Obsigaa sa. Bakka dubbisi jette hunda dubbisi obsa kan sodaa isaan qabu boleessoo. Na obsigaa. An sodaa hin qaba bakka dubbisi jette hunda dubbisee miti na obsigaa. Na obsigaa. Amma faraqaan teeti gaamma. Irra deebisi 30 irraa dubbisi.
dubbiste bini ko deebisa ko amma Okay. kun Yesus dubbiste Kristos. gudun bide Koy. isin waaqayyo Yesus bulbina Kristos. kennu hin barbaadde Obsi ganaa hin abar dubbisaat mo kunne malee akka namaa galutti ni ganaa. Yesus Kristos humna kooti. Hin milikin gaabale bannaati milikin. Bakka kanatti ergaa guddaa bakka inni hin barbaadu bakka kana. Yesus Kristos aan humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhee dhuga moo soba? Dhuga moo soba? al tokko naa qabishi al tokko naa qabishi bilan kaasa an deebi'a. Please. Maal akkana na godhe yaabbuleessoo gaafa ani bakka hin barbaadu dhaqee bakka inni barbaadu gaafa hin dubbise. In deemne sin dhaggeeffadha qoy al tokko naa qabin jedhe. Gammee gurbaa kana wajjin haasa'ini beekaa jallisa. Naa ol gammeen si dura naaf inni saayibaa obsi. Naaf inni long time saayibaa inumaatu waa'ee amantaa irratti hin taane waan biraati irra saayibaa. Taayyaatti naaf isii idduun seenini. Biloog si godhee jira. Mana kiyya jalaa biloog jirta saniif. Biloog taatee jirta mana kiyya jalaa saniif. Dhiifama saayiba kiyya. Mana kiyya jalaa biloog taatee jirta. Namni mana kiyya jalaa biloog ta'e hundi warra afaan hin baale gatu sanumaaf biloog taatee jirta. Anyways amma obsi. Gammachuu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jamma. Wayye. Akkam. Naga wallah alhamdulillah. Namicha isa kutare. In baqate. Qabi wallah gurra micciira ka ustaaz awwal baanan. Gurra micciir qabi. Bakkaanan barbaadu irra miti qaabarra. Ani akka guyyaa biraan waliin akka harruma natta aaree na biraan deemne akka guyyaa biraatti illee na wajjin haasa'utti tottolfachuu jiraatu suuta wanna jechaa jira. Inni na jalaa milikuuf yaalaa jira garuu. Tuutumaan gurra micciir hin dhiisini. Abshir qabeetiin harkaa qabaa qoo himee Yesuusumaa gochuu hin danda'u. Amma duraas Maryamaan haadha Waaqayyooti naa jechuu didee sanillee akkasumatti qabannee bira oolne. Bakkaan angolli geessee qepp godhee kaayu inni na jalaa milikaa. Anyways gar tokkollee na jalaa dhaquu hin danda'u. Gam tokkollee na jalaa dhaquu hin dandeessu kottu yaa gammadaa kottu yaa gammadaa kottu yaa gammadaa. Ayyee ziyaa keenya ayyee. Jamma daalaas dhufuu jira bara. Wallahi daalaas dhufuu jira rabbi jee inshallah galgala boru daalaas jira inshallah. Abbo rabbi nagaan saafid wallahi gor. Yaa inshallah akkas. Yoo geettaa loo jedhe inshallah. Inshallah anu garuma shaadaa tana keessa waliin jirra amma. Gara keessa wala garra inshallah. Okay Khalifa. Gammachuu. Khalifa tiimii kee kana immoo afaan qabsiisi namicha waa maal jechaa turte boleettii kee kun. Qaba afaan. Okay. Okay, go ahead. Ma ijoollee narraan ture ijoolleen tun modereetira mana kanaati isaanii mana. Garuu kana booda carraan laata gaaffii si gaafadha beektee Khalifa. Akka immoo hin baqanne. Dubbii ani amantaa musliimaati irraa gaaffii si deebisuu hin danda'u barataadha darasaadha waan hin ta'eef. Bakka okay sagan immoo akkamitti bartereeti. Jechuun ani amantaa musliimaati. Hin baqatin gaa Khalifa hin beeku jechuun hayyummaadhaa miti maa. Khalifa hin baqatin egaa akkas taanaan hin baqatin. Ilaala wal beekna sirriitti waan ta'eef hin baqatin waan si gaafachuuf jedhu immoo. Gammachuu kiyya maal seete garee shaadaa keessa jira jaamuun akka kadhattaa. Gammee laala hoo maal seete gammachuu namni tokko waan takka hin beeku jechuun qaanyiidha. Miti hin baqatin ittiin qaanayin hin baqatin waan beektu deebifta maalimma waan beektu duwwaan siif deebista waan hin beekne gammachuu gammee. Ani barataa beektan gaaffii feete gaafadhu islaamummaarraa. Garuu ani si deebisuudhaaf dandeettiin qabu inshallah ustaazota irratti amma mooto bilbila keessa teessu hatta ustaazota Oromiyaan qabdu irratti si bilbilee abbaluu irratti bilbilii naaf ija si bilbilee si fida abbuma barbaadde bilbila isaanii qaba. Khalifa ustaamaan jetta asirra jiran kuni namni na wallaalee jira nama non. Okay si lakkaa'u namoota wajjin haasa'e. Okay awwal Farhaan Abu Musab Hamad Ali Abdullaqim Saudi Arabia kan jiraatu Bashir okay kana jaalaa eenyudha usaasatti qabdoomee kana yaadachiisa. Duba isaan kana wajjin gaaffii siin deebiin na gaafachuu barbaadda?
isaan ko isaan dhiisme harka dhibba tokko akkati caaltuun sitti hima nama ni kana. Isaan No, kana no, siya no, lama no, no, siya no. lama No, this, no, Okay. wallahi, Baka. wallahi العظيم أنا نما, wallahi, Khalif. summa wallahi, أنا Khalifa برا tokkoffaa irratti beekumsa jechuun anaaf ati biyya guddatte keessa jirra mini tokko teessee nama dhaggeeffachuu qabda. Deebii olii dhaggeeffachuu qabda. Zimbiloo iskiriiptoo fuutee of danattee kun iskiriiptoo adiidha kun gurraacha jechuun hin beekumsi. Amma si dhaggeeffachuu kootiin yoo hin beeku ta'e beekumsa hin qabaa jechuudha. Dhaggeeffachuu keetiin beekumsa hin qabdu ta'e beekumsa qabdaa jechuudha. naawol wallahi moderator No, blocks no, godhe no. wallahi lazim ni Yes. yaadadha yeroo san moderator blocks godhe naawol kiyya blocks irraa kaasee jira kun wallahi lazim Khalif. ilmaatu follow si godhe jira follow naa deebisi naawol dhageeffadhu gammachuu ani boleessi biyya kana haala faru Kaleessa Gamme. si biratti mini hamadiin kan inni darbatee ganna baasa. خلاص Ni إيه، والله العظيم. خليفة duba akkamiin godhe gaafa ustaadonni keenya namusa waliin naasooyne laal amma fakkeenyaaf waa'ee ustaadotaatiif ana wal namada Mee kaleessa maali naa wallahi ani nama quraana barachaa إيش jiru وأنا ما قمتشو خليف، سيبوس خليف. gammachuu dhiis waa'ee nama biraa waan nama biraa dhiis waa'uma xiyyaa malee Eeyyeeno ishi rakkinaan qabu. Kaliifa waa'ee ustaadota kaleessa maali naase gaaffii kaleessa gaafachuu maali naase. barbaaddu gaaffii gaafachuu barbaaddu ustaadota siyaamaa ni gaafatta rakkoon qabu ani gaaffii amantaa Si naasoo barbaadan immoo anis barataadha waldaa koo keessatti kiristaana keessatti barataadha ani barsiisaa. gaaffii amantaa musliimaatti irraa na gaafadhu siin hin jiru bikas si deebisuu hin danda'u waan ta'eef ani hin beeku siin jechuun qaanyii sitti hin fakkaatin hayyummaadha maal ta'a Ay naagala ay respectfulidha ay sin kabaja rakkoon qabu kanaaf. akkas hin beeku jechuun tuni waan hin beekne laaquurra hin beeku jedhanii ganamaan irraa oolu wayya akkasimi Bakka yeroo biraa mana keettaa sofna gaani sammatti noo akkas waa'ee mana kiyyatti maa 100% Ameerika guutuu sii kanna wallahi modereetara sii kanna akka namni wanta akkasii godhuu hin dandeenye garuu atis gaafa nama waliin haasoytu gaafa ustaadota waliin haasoytu please afaan tolfadhu yoo siin dhaggeeffanne gorsi laali akkam jettaan obboleeyyan kiyya isinillee carraa fudhatanii na waliin haasoytanii carraalee naa kannaa jii akkasitti respectiin na haasayise akkasimi amma gaa waan irraa wal haasaysaa turre akkan irraanfanne please akkan irraanfanne Gaaffii sin gaafa dhugite yeroo biraa sofna chaawa isheen isa hojii irra hin qaban. No, bakka namaa jettu malee akka Yoo gaaffii naa eeyyamtu ta'e ittaas tuumni haasofne irra kan irratti. tokkicha kana kan eegalle kana wal jalaa Gaaffii naa eeyyamtu mini kaliifaa koo. Kana finnee adda baana, kana finnee adda baana. Booddee chaalenjii na gootutti gaaffii kun adeemsisutti amma itti quraana dubbisiisee macaafa dhiise walumaa galatti. macaafa dhiisi qajoo isi jira macaafa amantaa Barachaa hin jira waan jetteef deemi quraana qayyabadhu yeroo biraa haasofnaan isa hojii irra okay mee kana naa jee Yesuus Kiristoos uma gochuu hin danda'u naa jedhee naa waliin itti fufi bakka naa waliin itti fufi. ወደ አማርኛ ፕሮግራም እንቀጥላለን። ይህንና ገመቹ የነጋገርን የነበረን ዮሐንስ 5:30 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም፣ አቅም የለኝም፣ እኔ እኮ ያረገውን ነገር ሁሉ እንደ አባቴ ያዘዘኝ ብቻ ነው እንጂ እኔ እኮ ሐሳቤ ጋራ እኮ መሄድ አይፈልግም አለ። እዚህ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ እኮ አቅም የለኝም፣ ምንም ማድረግ አይችልም፣ እኔ ያረገው ነገር ሁሉ የአባቴ ፍቃድ ነው እንጂ የኔ ሐሳብ አይደለም አይደለ? አማርኛ እኮ ደስ ይላል። ደግሞ ዛሬ አማርኛ ዋን ቢሆን ፈቃዱ መጋፋና ከነ ገልቻ ራማተና يا ربي مقوي انا ما انفر على دروي اكم بك سدرينا بلش يا استاذ تنكندو انت يا ربي استاذ تفيت شاب الوسط رد ولا الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ነኝ። እንደነ ሻንቺ ደህና ነኝ። ኡስታዝ ከሊፋ ኡስታዝ አትበይኝ በነገና ገና ደረሳ ነኝ እኔ ችግር የለውም። እና ካፊሮች ካለ ኮይንሳባ ቡራ ከስከስ ካፊሮች ካሉ 3 ቁጥር ጻፉና ግቡ በእናታችሁ። ሴና
Wayye akkam dursi nagaa keessanii? Ani baan seenaa Nani. dubbisa deema khaliifaan seenaa jedhe. Seenaa akkam? Nagaa galata rabbi akkam? Naga shaadaa qabattee dhufte misate? Qabaddeen jira. Alhamdulillah. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Namni babbareedu hundi shaadaa qabatee jira. Naamani wallahi billah. Mee waan nan jesa way dhageessanii isin. Ya Rabbi na dhiisi. Okay, gaafa nuti itti lallabuu eegallee dhufanii Yesuus Kiristoos kan isaa waaqa jaanii wangeeluma isaanii keessa macaafuma isaanii keessatti seenaa piroofaayila keessa masqala piroofaayila si yaajii jirtu piroofaayila kee jiru sin jeyoon fi waajjirri komentii tana dhiisaa sun namni suutaa baratu guys gaafa dubbiin isa jabaatte Yesuus Kiristoos wangeela Marqos boqonnaa 15 lakkoofsa 34 irratti Marqos 15 qoyame walumaan dubbisnaamee qoyame 15 34 irra deeyna qoya 15 34 irratti kana jedhe sa'aatii sagalitti Yesuus sagalee guddaadhaan Elooyii Elooyii lama sabaktanii jedhee waammate kunis Waaqayyoo ko maaliif na dhiifte jechuun hiikamaa በአማርኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ማርቆስ 15:34 ላይ 9 ሰዓት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የከባድ ድምጽ አንስቶ ኢሎይ ኢሎይ ለማ ሰበክተኒ ማለት ምን እንደሆነ አላውቅም ጀዴ ጠራውን ማ አላህን ጠራ ምን ጠየቀ አከርመት ነዲፍታ jedhee gaafate akkasitti jedhee gaafate soloo waaqayyo ta'e waaqayyoon ni gargaarsa gaafatu kun kam qajeewu kabbaad question dabale asumaan deebii Yohaanis 8:28 irratti wangeela Yohaanis 8:28 irratti waan jedhe walumaan dhaggeeffannu yaa narraa deebisiif akkasuma narraa deebisiif kanaaf Yesuus ilma nama kanaa erge muka irratti ol fuutanii eenyu akkaan ta'e an isa abbaan na barsiise akkaan dubbadhu malee ofiin homaa akka hin hojjennes in hubattu ani waa takka hojjechuu hin danda'u akkuma nama isa na ergeetti naan hojjedha malee ani huma heetun humachuu hin danda'u kana hubadhaa jee hubachiisee jechuu mee silaa bari wangeeluma kana keessatti isaan gaafaaruu Daawit jedhaniin malee wangeela faarfannaa macaafa faarfannaa 139:13 irratti siitu gadaameessa ummaatiyyaa keessan na uume yaa waaqayyoo koo galatoomii ijaan Yesuus siitu na uume galatoomii Yesuus hin jenne agartanii macaafa faarfannaa 139 isiniif irra qaba kaameraa isiniif irra qaba 13 irratti waan jedhe akkana jedhe keessa namummaa koo siitu uume gadaameessa haadha koo keessatti siitu na tolche isa guddaa laali guys dukkanatti yammaasina dhaloonni ammaa kun dhaloota baratee dhaloota qubeeti dhaloota dubbisee barsiisuu danda'u dhaloota dubbisee hubachuu danda'u
Yesuus Kiristoos inni nama tahee dhalate baatii 9 garaa keessa turee dhalate. Gadaameessa dubartii keessaan dhalate. Guyyaa 8 taa'ee qolarraa muran. Qola akka dhiiraa qabu, tan dhiira taate qabu, dhiira mallattoo dhiiraa qabu. Kan nyaatee dhugee quufee karaa deemaa oolee dadhabe. Mukatti golee muka kun firii akka qabduu fi akka hin qabne oduun beene. Mukni kun firii akka qabu gaafatee laafate. Kan nama gargaarsa gaafatu. Egaa Waaqayyoon jechuun keessani saffuu caalu. Dhaloota ammaa kana dogongorsuu hin dandeessan. Amma fakkeenyaaf gaaffiin isaan gaafatanii Waaqayyo tokko gaafa nuti jennuun suuraa 212 ayata 2 gaafa tokkoffaarra gaafa kannuuf Rabbiin tokkicha gaafati jettuuni isaan lakkii Rabbiin tokkicha miti gurbaan tokko reefu Ustaad Abdii Muusaa kan gaafachaa ture. Isin uumneerraa isin bocneerraa kaja'usan bocneerra kaja'u kun nama tokkoo fi tokko olii akka ja'utti fakkeenyaaf amma mootummaan Abiyyi kun amma fakkeenyaaf maglacaa akkasii baafneerraa akka loqoda Arsiitti immoo ummata keenya kabajamaa ummata Arsii kanatti isin jaaniin isin jedhan isin jaaniin nama tokkoon isin namoota isin jaama fakkeenyaaf isin jaama akkasuma miti isin jechuun sila akka loqoda biraatti yookaan akka afaan Oromootti namoota lama yookaan lama ol jechuudha. Namoota lama yookiin lama ol jechuun isin namoota hedduu agarsiisa. Isin jechuun akka gartuu kabajaa, guddisuu, ulfeessuu, aangoo qabaachuu, taayitaa isaaniitiin waan san godhuu agarsiisa. Gaayis waan akkanaa kanaan nama dogongorsiisu dhaloonni wallaahi ijoolleen kiristaanaa tun abbuma isaaniitii fi haadha isaanii sodaataniituma isin tattaa'u jiran malee wallaahi summa wallaahi isiniif kahadha. Nama meeqa miseejii isaanii isin garsiisuun hin dandeenye. Wallaahi la'azim nama wanni hundi galteef jirtu Yesuus nama ergamaa Rabbiiti. Rabbiin Allaha malee I bear witness that there is no God except Allah. Warrijo. I bear witness Muhammad, peace be upon him. He is a messenger of Allah. Warrijo. Nama takkaaf lamaa miti. Gaafa guyyaan gee akkuma muciyyoo teenya tanarraa muciyyoo firii jedhamtu tan guyyaa irraa shaadaa dhuftee qabatte maaliif shaadaa qabatte jennaani biyyatti illee saahibban koo ummata ijoollee islaamaati amantaa kana ijoollummaa irraa jaalachaa ture. Garuu abbaan koo yoo ati amantaa tana qabatte ati dhala kootii miti naan jechaa jira. Dheenya kanallee abbaa kootii bilbileetiin abbaan kiyya yoo ati amantaa kana qabatte amantaa kanaan qabadhe jennaan abbaan kiyya yoo ati amantaa kana qabatte ati dhala tiyyaa miti naan jee. Garuu ani amma biraa deemeetiin jira. Isaan biran jiraadhu waan ta'eef amantaan kan abbaati waan ta'eef ani amantaan amma keessa jiru kanarra duu waan hin barbaanneef ibidda seenuu waan hin barbaanneef akkaan taheen ta'a abbaa kiyyaa fi haadha tiyya illee dhabu rabbii kiyya akkaan hin dhabne shahadaana qabsiisaa jette. Allahu akbar. Shahadaana qabsiisaa jette wallaahi billaa alayka imimmaan inni irraa dhufe namni haadha ofii tajaalatuu fi abbaa ofii hajaalatu rabbii isaatiif jecha dhiise wallaahi rabbii waan san caaltu bakka buusaaf. Wallahi sabaata rabbi irratti haannuufi obboleeyyan keenya wallahi seenaa tan nubira jirtan irraa hangafee warreen amantaa kiristaanaati irraa amantaa muslimaa dhuftanii rabbi sabaata isinii haannu rabbi irra gati isinii dhaabu rabbiin gartee diinillee nu hunda keenyaa rabbi nu abarsiisu. Wallahi akka mucaan san qalbiiti jettee na dhoyti guyyaa kana haadha abbaan kiyya dhalatiyyaa miti naan jee. Garuu ani ilma namaa waaqessuudhaatti du'uu hin barbaadu. Kara rabbii tokkichaatiin deebi'uu barbaada. Shahadaana qabsiisaa jette wallahi. Wallahi muciyyoon sanii jecha onneerra dhabdhab nama jiru. As deebi'ame. Namni 375 jechuun yoo masjida keessa wali qabamne nama safaata kanaati miti beekaa jigarana. Nama 380 jechuun mee masjida tokkotti walitti ol naqaa laala. Wallahi nama safaataati miti. Nama 300 nama 400 mee masjida tokko keessa ol seenan wallahi laazim ardii rabbii tun hin fuutu.
amma TikTok marra jirraa fi waan qallaalii nama 382 waan qallaalii seena malee akkasii miti dubbiin. Mee namni kiristaanummaa keessa dhalate haadha teenya tan nu deesse abbaa keenya kan nu carraaqee nu guddise islaamummaadhaaf jecha gaafa akkasitti yaa abbaa ani amantii tanaan qabachuu barbaada jeeni abbaan ati dhalatiyyaa miti yoo amantii tana qabatte garuu ani amantaan kan abbaati ati akka abbummaatti ammallee siin kabaja siin jaaladha garuu am kufrummaa keessa du'uun barbaadu kan intalti abbaadhaan jettu nuti warri amantaa muslimaa keessa dhalatee hanga har'aa jiru maal godhaa jirra? Nu warri amantaa muslimaa keessa dhalatee hanga har'aa keessa jiru maal godhaa jirra? Hanga Jawaarii fi Abiyyii fi Jaalmarroo fi kana lallabnu dubbannu itti yeroo dhabnu ifa mana godhaa gahe. Mee jidduun quraana yoo dubbisne yoo jidduun gaafuma salaata fardii sanaan sunnaa boodaan geeffanne yeroo hunda gartee subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah gaafa gartee hamma nama bilbila keessatti malaa yaani haasoynu hamma waan hedduu keessa turru yoonii fi gartee bakka jirru of yaadanne kan kiristaanni nu akkana kan kiristaanni gartee kiristaanummaa keessa gaafa jirru amantaa muslimaa tan akkana jaalanii hawwanii haadha abbaa hundatti dhiisan nuti hoo maal keessa ka jirru wallahi it is a big question.